barnoota afaaniitiin digirii sadaffaa yookaan doktorummaa barachaa jira. Kanaaf haalli nuti itti har'a marii kana dhiyeessinu haala kana dura yeroo baay'ee itti baratan namni tokko si waltajjii qabatee waraqata dubbisee ka'u miti haala biraatiin mijeessinee qabxii marii addana keenya irraa qabxii marii kana irratti immoo asiin abbootiin gadaa jiru asiin warri kun jiru qabxii tokko tokko isaanii kaasna qabxii isaanii gubbaatti warri barnoota baratan bifa barnootaatiin maal akka fakkaatu irratti ibsanuu kennuu barsiisu warri abbootii gadaa immoo yaada ka'e kana asii ka'u kana yeroo ammaa kana haala qabatamaadhaan akkamitti raawwachaa jira naannoo isaanii keessatti isaan akkamitti raawwachaa jiru maaltu ta'aa jira isa jiru yaada kana kan isaa deemu bifa kanaan itti adeemna jennee kaleessaa mari'anneerra. Haaluma kanaan egaa mariin kun naamusa qaba naamusa mataa isaa baafneerraa fi seera mataa isaa jechuudha. Seerri kun maal inni tokkoffaan ijoo dubbii ka'u sana ala ba'anii yaada biraa kennuu hin danda'amu. Ijoollee sana keessatti haasa'amuu dirqama ta'a. Mata duree gara mata duree shanii qabna gara ijoo shanii qabna. Ijoo sana kan ilaallatu malee ijoo tokkoffaarraa kaanii gara ijoo shanaffaa dhufanii haasa'uunis yeroo keenya nurraa fudhata waan ta'eef wanti haasa'amu ijoo dubbii calqaba ka'e sana qofaa keessatti akka haasa'amudha. Naamusni keenya ni lammata. Yaadni yeroo ka'u yaada ka'e kana irraa adda kan ta'e yoo jiraate yookaan immoo yaada kana keessaa yaadni hafe jira itti daballa kan jedhamu irraa kanas yaada takkaa ta'e keessaa deebi'anii haasaa marii dabalataa gochuun waliin keessa deebi'uun yeroo keenya waan nurraa fudhatuuf isa kanas asiis warri mari'anuus taatee warri mana keessaa yaada laattan bifa kanaan akka nu hubattanidha. Inni seerri kan biraa kan nuti lafa keeyyannee gaafa marii kana dhiyeessinu qabxii ta'e kana keessatti haasa'uu malee kan biraatti wal fakkeessinee haasa'u. Waan ijoo kana ana ta'e ana baruu kan fakkaataa kan baruu akkasii kan baruu sanadhaa kan baruu kana kan jedhu kan bakka qofaa ho'oo kan keenya keessatti akka mari'annuudhaan lafa keeyyannee kanaaf egaa asirraa amma eegalee qabxii marii keenya tokko lamaan eegallaa amma asasiifa kana gama tokko seeraati abbootii gadaadhaa kana dubbichi kana irraa garuu dura ture garuu haalli marii qopheessinu sun akkasumatti yoo dhufee sababiin isaa wanti kun yeroo dheeraa kitaabota garaagaraa warra dubbisaa turanii dhimma kana gubbaatti qorannoo garaagaraa warra gaggeessaa turanii tarii isa namni har'a lubbuudhaan jiraatee argeerra isa namni kana dura turan warra lubbuudhaan darbaan barreessan hojjetan warra dubbisee beekudha warri kun beekumsa sana fidanii kitaabarraa fi waan garaagaraa of harkaa qabu. Kanaaf beekumsa kana isaan akka barreeffamatti nu kaasu. Edda isaan akka barreeffamatti irratti haasa'anii booddee immoo as deebi'ee mee maal fakkaatu immoo wanti isin hojjechaa jirtan hawaasa isin gaggeessaa jirtan kana keessatti maal fakkaata jedhu as deebi'ee yaada laannaa. Kanaaf abbootii gadaatiin kana gochuu fi hojjechaa jiran haala wal geessuu malee waan biraatiin waan hojjetan jechuudha. Kanaaf egaa qabxiin keenya ni calqabaa tokkummaa fi garaagartummaa waaqeffannaa aadaa Oromoo jedha. Tokkummaa waaqeffannaa aadaa Oromoo. Oromoon waaqeffannaa akkamitti ilaala? Aadaa akkamitti ilaala? Waaqeffannaan Oromoodhaaf maali? Aadaa deemnu hanga gaafachuu eegnee kan barbaadummaatti fi inni dhuma aadaa qabatamaa bokkuu, horooroo, caachuu, kallacha aadaa keenya jechuudha. Tarii aadaa qabatamaa suni dhaqee aadaa afuraa ibsuu danda'a. Fakkeenyaaf horooroon waaqa lafa wal quunnamsiisa. Bokkuunsaa waaqa bakka bu'aa hodhaana. Jinfuunsaa yookaan immoo inni jalaa lafa bakka bu'aa waaqa lafa wal quunnamsiisa. Waaqa dhiiraan fakkeessina. Lafa immoo dubartiidhaan fakkeessina. Yoo waaqa roobee lafti biqilcha. Yoo dhiirri roobee dubartiin biqilcha. Kun cubbuu miti soba miti. Kanaaf aadaa bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Amantiin Oromoo immoo as keessatti maal fakkaataa isa jedhu waaqeffannaan qaama aadaati. Dursaa hubannoo isuma uffannee jennu kana. Illee qabadhee dhufee garuu
gurraacha, diimaa, adii kan nuti ibsine hundiyyuu gama falaasama Oromoo keessa. Gurraachi maal waa yoo jenne waaqayyo gurraacha jechuun bifa isaa miti. Dubbii waaqaa iciiti. Fageessine beekuu hin dandeenye, himuus hin dandeenye, uumaa ta'uu isaa hin dandeenye. Eessa immoo jiraata? Kana ol jiraata. Bishaan gurraacha. Bishaan immoo madda jireenyaa. Waaqayyo bishaan gadi nu erga. Eessa? Gubbaadha gadi nu erga. Bishaan immoo madda jireenyaa. Jalqaba jireenyaa. Waaqayyoo fi bishaan iciitii isaa wal fakkaata. Inni urgaa'u bifan qabu ni mi'aawu. Hojii qabalu. Yoo bokkaan roobe margi nu biqila buloo. Margi yoo biqilee hoo? Horiin jira. Aannan qabna. Achumaan jiraanne jireenya Oromoo horii wajjin loon wajjin ta'uu qabatee kan isa maamilaa. Diimaan immoo maal bakka bu'aa yoo jennuudha gurraachicha sanatu bishaan uumee isa lubbuu qabu, isa hooqu, isa ibidda qabu, ibidda biqilataa hooqu, isa nu uume. Sun immoo diimaa bakka bu'a. Gurraacha, diimaa, adiin maal yoo jennuudha adiin immoo uumama kan biraati. Biiftuu dabalatee, urjii dabalatee, wantoota adda kana fi dhumarratti inni lubbuu qabu hundumaa adiitti jijjiirama, daaraatti jijjiirama. Ibiddichi yoo gube daaraatti jijjiirama. Yookiin immoo yoo du'e lafee qofa ta'a. Isuma kana yoo hubanne balaasa Oromoo keessatti hamma tokko waa'ee waaqeffannaa fi aadaa nutti himuu danda'a. Kanaaf amantiin Oromoo waaqeffannaan Oromoo aadaadhaa ala miti. Wanni nuyi goonu hunduu aadaa keenya. Inni dubbannu afaan keenya, akkaataa dubbannu, akkaataa itti dubbannu, safuun keenya hundiyyuu qaama aadaa keenya ammaan dagaa haa ta'u godhatee galateeffannaa asirratti waaqeffannaatti xiyyeeffatee waan irratti fakkaata. Hundi keenyas immoo asirratti dabalu asirratti ofii kootiis kanan waa'ee uffannaa kanatti kaasuu barbaadu. Inni gurraachi isa qofaan miti daa'imman waggaa 8 gadi bakka bu'a. Daa'imman waggaa 8 gadi uumaan beekanii qulqulluudhaa sammuu isaanii qulqulluudhaa cubbuu hojjetanii hamaa yaada jedhamee yaadama. Inni diimaa gadi jiru immoo dargaggeessaa eegalee hamma warra aangoo qabatanii waggaa 40 keessa jiranitti bakka bu'a. Mallattoo of eeggannoodhas. Namni barreessa cubbuu hojjechuu danda'u, balleessuu danda'u, rakkisuu danda'u. Kanaaf of eeggannoodha. Inni of keessaa qabu. Inni adii immoo jaarsa danda'u jireedha. Waan adii irra waa hojii jechuun isa mallattoo danda'atidha. Kanaaf eeguu barbaada akka waan inni jechuudha. Waan itti goyinaa jennuun yoo ta'e isa kana of keessaa qabaatee eeggannoowwan gara ofii danda'u. Ija macaalaan ammisaan tolchaa. Ani kuma fotos kaa'ee jiranii barataa aadaa macaa. Apa aadaa biraa misan ennaan ogaraan dhukkubinaan afaan jiran afaan qofamis. Kana saansee akkuma darajeenis Isfaayinis amma kaasaa jiranii abbootiin gadaas kan kaasaa turanii eebba keessatti aadaan akkaataa hawaasni jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeessu, ittiin of bulchu, ittiin amantee waaqeffatu gahee ta'uu danda'a hawaasaa kana jechuudha. Aadaa keessaa fakkeenyaaf namoonni tokko aadaa fi amantii bakka tokko miti garaagartummaa qabu. Kanneen jiran jiru kun sababa dhalaa ka'uu danda'a. Haa ta'u garuu aadaan amantiin aadaa keessaa tokkodha. Erga hawaasni jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeessu ittiin of bulchu erga ta'ee aadaan amantiin achi keessaa tokkodha. Aadaan kan ittiin bulfamu yookaan kan ittiin socho'u safuudhaan. Oromoon safuu qaba. Safuu walii jira, safuun hangafaa beekuu jira, safuun dubartiif dhiiraa jira, safuun xinnaa guddaaf jira, safuun waaqaaf lafaa jira, safuun horii jira, safuun manaa jira, safuun lubbuu qabeessi jira, safuun lubbuu dhabeessi jira. Kana keessatti Oromoon akka duriittis ta'e ammas
safuuwwan shanan kanneen gurguddoo ta'an kanneen iddoo jala maddaniitiin alatti kanneen gurguddoo ta'an sanaatiin jiruuf jireenya isaa kan gaggeessu. Inni kun yeroo booda akkuma uummanni baay'atee bakka adda addaatiin deemaa jiruutiin aadaan yookaan safuun kun kallattii adda addaa ta'uu danda'a. Kana keessaatii namni dhalatee dabarre jiru safuu qaba. Safuu sana kallattiin ta'an iddoo jijjiire safuu waaqaa cabse jechuudha. Safuu waaqaa Oromoo keessatti kan Macca keessatti isaa Oromoo keessatti gurguddoo bakka shanii. Lubbuu namaaf safuu kenna. Akkuma abbaan gadaa arjoo kaasan sila sobuun safuudha. Yoo sobe haadhiif jedhama. Sagaagaluun safuudha. Yoo godhe haadhiif jedhama yookaan hawaasaan adabama. Iccitii hawaasa yookaan kofoo hawaasaa qaama biraatti dabarsee kennuun safuudha. Yoo kana balleessa haadhiif jedhama. Kanaaf safuun jiruuf jireenya Oromoo keessatti haa ta'u adeemsa waaqeffannaa keessatti safuu guddaa qaba. Safuun waaqeffannaan Oromoon gaaras dhaaboo lafa Waaqayyo uume uumaa waaqaa bishaanis haa ta'u achitti tooftaa ittiin waaqeffatu qaba. Yeroo laga deemu lagatti amanamii ta'u. Yeroo gaara ba'u gaaratti amanamii ta'u. Akkuma biyyoota guddatan jennu akkuma addunyaa irratti beekaman warri Jaappaan addunyaa irratti beekaman gaara Fuujii ba'anii waaqeffatu. Warri Arafaat ba'anii waaqeffatu. Warri Hinduus gaara Meeruu ba'anii waaqeffatu. Warri kaanis bakka bishaanii deemanii waaqeffatu. Kana hunda isaa waaqatu uume. Uummanni aadaa hin qabne, uummanni safuu hin qabne horiidha jedhu anthropologistoonni yookaan qorattoonni aadaa. Haa xiqqaatu haa guddatu uummanni kamiyyuu safuu qaba. Safuu sana yoo bulchu waaqa akkatti waaqeffatu qaba. Namni waaqaan waame safuudhaan safuu waaqaatti namni waaqa waame eessattuu hin badu. Eessayyuu gadi hin deemu. Kuni sababa mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf amma mee akkanumatti nu fageenya of ilaallame. Mee of ilaalle. Walumaa as keessa jiru mayaa ilaalle. Namoota meeqamee kan arrii baase safuudhaa baga waaqayyo kanaan nu gedhe. Inni kaanoo daa'ima. Kuni maal mul'isa? Hunduu gara waaqaatti dhufaa jira. Waaqayyo isan dulloomne, isa hin banne, isa hin sobne, isa nama waliin caalchifne, isa garaa qulqulluu, isa yakka hin jaallanne, isa badii hin jaallanne, isa soba hin jaallanne, isa nama biyya isaa hin jaallanne yookaan karaa irratti deebisu kanadha waaqeffannaa jechuudha. Waaqeffataan dhiiraaf, waaqeffattuun dubartiif. Waaqeffannaan amantii isaati. Abdaa yeroo biraatti deebina tokkuma. Baay'ee galatoomaa jira. Baay'een koo yaada baay'ee kaasaniiru. Waan isaan kaasan irratti wanta hin kaane jedhu qofa itti dabaluudhaaf. Ijoon marii amma nuti irratti mari'ataa jirru garaagarummaa fi maalummaa waaqeffannaa Oromoo fi aadaa jedha. Darajeen wantoota sadii irratti hundaa'ee aadaa ibsee jira. Ani immoo barreeffamoota naannoo jaarraa 19ffaa keessa barreeffaman kanan dubbisata. Aadaa jechuun maal jechuu akka ta'e hubachuu yoo barbaanne wanta lamatti gad salphisnee akka salphaatti hubachuu dandeenya kan jennu fudhata. Wanta lama sanarratti hundaa'uudhaan aadaa jechuun maal jechuudha? Waaqeffannaa jechuun immoo maal jechuu akka ta'e sanarra dhaabbannee walitti dhufeenya isaaf garaagarummaa isaa hubachuu dandeenya yaada jedhuun qaba. Ibsa namooti lama kennan aadaa jechuun maal jechuu akka ta'e namooti lama hiika isaa kennaniiru. Hiika isaan kennan keessatti Ingiliffaan maal jedhaa? Beliefs and practices. Wanta namooti hojjetan, wanti namooti
amanan hunda isaa walitti kan qabatudha aadaa jechuun jedha. Wanta hawaasi tokko qabuu fi hojjetu hunda isaa walitti qabata aadaanii. Hawaasa tokko keessa maaltu hojjetama? Hawaasa sana keessa maaltu jira? Wanti namaan tolchamu jira, wanti namni hojjete jira, wanti uumamaan jiru jira, wanti namni yaadu jira. Kanaafuu kanarratti hundaa'uudhaan wanti qabatamaadhaan nuun arginu, wanti nuun qabuu dandeenyu, wanti qabatamaadhaan mul'atu jira. Kun hundi isaa aadaan. Hawaasi aadaadha jechuudha walumaa galatti. Inni lammaffaan immoo wanta argamuu fi qabatamuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf seera hawaasa tokko keessa jiru, seera hawaasaa yoo fudhattan qabamuu argamuu hin danda'u. Kun aadaa. Wanta namni yaadu akkaataatti namni kabaja walii kennu kanneen akkasii kun hundi isaanii wanta qabatamuu fi argamuu hin dandeenye. Intangible objectives jedhama Ingiliffaan. Kanneen akkasii tangible and intangible objectives that a society possesses jedha Ingiliffisa. Kanarratti hundaa'uudhaan aadaan baay'ee bal'aa ta'uu isaa fi hawaasa tokko keessatti kan argamu hawaasa tokko kan bakka bu'u ta'uu isaa hubachuu dandeenya. Karaa biraatiin immoo amantaa jechuudha maal jechuudha yoo jennee ilaalle immoo amantaas akkuma kanatti hubachuu dandeenya. Isas maal jedhu beliefs and practices. Wanta namni tokko itti amanu amantaa isaa sana immoo akkaataa hawaasi sun ittiin ibsu bakka bu'a amantaani jedha. Kanaafuu tokkummaa amantaa fi tokkummaa amantaa fi aadaa hiikni isaanii wal fakkaata. Garuu garaagarummaa qaba. Garaagarummaa isaa akkamittiin hubachuu dandeenya? Fakkeenyaaf gaaffii tokko qaba. Eenyummaan uummata Oromoo maal keessa jira? Jedhee gaaffii yoo gaafatamu karaa adda addaatiin deebisuu dandeessa. Eenyummaan uummata Oromoo eenyummaa jechuun fakkeenyaaf Ingiliffaan identities kan jedhamu. Eenyummaan uummata Oromoo maal keessa jira? Uummata Oromoo uummata sakaan irraa adda kan isa baasu kan adda isa taasisu eenyummaan uummata Oromoo maal keessa jira? Deebii isaa garaagara ta'uu danda'a. Tokko amantaa keessa jira. Karaa biraatiin siyaasa keessa jira. Karaa biraatiin naannoo tokko waan jiraatuuf haala jireenya isaa ta'uu danda'a. Haala jiruuf jireenyi isaa waan wal fakkaatuuf haala jiruuf jireenya isaa eenyummaa uummata Oromoo ibsuu danda'a. Afaan tokko waan dubbatuuf afaan ta'uu danda'a eenyummaan uummata Oromoo. Kanaafiyyuu eenyummaa baay'ee qaba uummanni Oromoo. Kanaafiyyuu eenyummaa yookaan immoo identiitii baay'ee jiran kana keessaa aadaan isa tokko bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf amantaan yookaan immoo waaqeffannaan aadaa keessaa isa tokko. Aadaan baay'ee bal'aadha. Wantoota hedduu of keessatti qabata. Wantoota hedduu jiran kana keessaa waaqeffannaan isa tokko. Eenyummaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'a. Garuu eenyummaan uummata Oromoo amantii yookaan immoo waaqeffannaa qofaan kan ibsamu miti. Wantoota adda addaatiin ibsamuu danda'a waan ta'eef garaagarummaa waaqeffannaa fi garaagarummaa aadaa akka kanatti hubachuu qabna jechuudha. Hubannoo kana dhabuudhaan namooti baay'een waaqeffannaa jechuun aadaa boodatti hafaa yookaan immoo walumaa galatti aadaa jechuudha. Namooti jedhan dogoggoraan wantoota kana garaagarummaa isaa fi tokkummaa inni qabu hawaasa keessatti faayidaa inni qabu hubachuu dhabuudhaan kan ka'e namooti baay'een akkasitti hubatu waan ta'eef garaagarummaa isaa fi walitti dhufeenya isaa akkasitti hubachuun nu barbaachisaa kan yaada kennu. Garee warra kana baay'ee galateeffadhaa. Waan jiru ibsuu yaalii godhaniiru gadi fageenyaanii kallattii ogummaa irraatidha kan isaan baay'ee haasa'an. Tarii hordoftoonni keenya immoo sadarkaan barnoota isaaniis garaagara ta'uu danda'a. Kanaaf salphaadhumatti aadaa jechuun
maalummaa saba tokkoo akka sabummaa isaatti kan isa kaayee jiru jechuudha. Sabni aadaa hin qabne ani saba jedhee haasa'uu hin danda'u nama dhuunfaa dabalee. Yookiin nama homaa tokko hin bulle jechuudha sabni aadaa hin qabne. Kanaaf aadaan hunduma keenya saba ta'ee naannoo tokko jiru iddoo tokko jiru waliin jiraatu hawwaliin eeguu jechuudha. Amantaan immoo keessumatti waaqeffataa amantaa yeroo garaagaraa bifa garaagaraatiin saba garaagaraa keessa jira. Akka kana Oromootti waaqeffannaa qaba jennu akkaataa itti Oromoon waaqa isaa galateeffatu yookiin waaqa isaa kadhatu jechuudha. Ni gaafa ilaallu. Kanaaf mee sammaa siyaasaa ni kana. Dhimma siyaasaa ni kana. Warrootni abbootii gadaa immoo dhimma kana gaggeessaa jiru. Yeroo ammaa kana dhimma kana keessa jiru qooda fudhachaa jiru. Haala kamiin hubatu haala kamiin ilaalaa jiru maal godhaa jiru isa jedhu yeroo keenya kamiin jalaa fudhanneef amma carraa sana qaba akkas nama sadan tokko kan kennaa qabxoonni hafan afur ganaa jiru waan ta'eef achi keessattis ka'uu danda'a amma